magaalaan Giriik Oloompiyaad iddoo xamboorri Olompikii durii fi ammayyaatti fedha. Kanumarraa ka'uudhaan har'allee biyyoonni addunyaa kanarra jiran dorgommii Olompikii yoo qopheessan maqaa magaalaa guddittii biyya sanaatiin waamu. Xamboorri Olompikii Giriikitti yeroo sana feestivaalaa yookaan jila amantaa fi aadaa Giriikiif ife kun har'allee ka'umsaa fi iddoo barumsaa Olompikii ta'ee seenaa irratti barreeffameera. Dhaloota Kiristoosiin dura bara 776 hanga dhaloota Kiristoos booda 339tti dorgommiin kun ispoortii fi agarsiifni aadaa kun iddoo kabajaa fi seena qabeessa Giriikotaa ta'uudhaan itti fufe. Iddoon jila amantaa Giriik Goozees jedhamu kun iddootti jila amantaa sababeeffachuudhaan walgaan ta'ullee dorgommiiwwan ispoortii aadaa garaagaraatiin waliin dorgomuudhaan feestivaalii yookaan jilli kun miidhagina guddaa argata. Eenyummaan Giriikotaas karaadhuma jila kanaatiin hawaasa addunyaatti agarsiifama. Kunis gaagura Anaaniyaa Tiyuub keessa akka dammaasiniif baafamee nyaatanidha.